Akkam jirtu daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan kun OBN Internationally Korona vaayirasiin addunyaa irratti miidhaa garaagaraa gaggeessaa jira. Vaayirasiin kun biyya Chaayinaa Wuhan bakka jedhamurraa ka'ee amma addunyaa guutummaa waliin gaatti jira. Hanga ammaatti namoota 4,700 ta'an lubbuu dhabaniiru sababa Korona vaayirasiitiin 1,129 kan ta'an immoo addunyaa irratti qabamanii jiru. Biyya nuyi keessa jiraannu as United States keessattis vaayirasiin kun hanga ammaatti nama 36 yommuu ajjeesu 1,200 ol kan ta'an immoo qabamanii jiru. Vaayirasiin kun gama diinagdeetiin gama hawaasummaatiin rakkoo gurguddaa uumaa jira. Addunyaa irratti wantoonni gaggeeffamaa turan hojiin garaagaraa dhaabatee jira. United States balalii biyyoota Awurooppaa 26 gara Ameerikaatti ta'u hundumaa ofirraa dhaabdee jirti guyyaa 30 jechuudha. Gama biraatiin Suudi Arabiyaanis biyyoota 39 ta'an irraa balaliin akka gara biyya sanatti hin dhufne yookaan immoo biyya sanarraa akka biyyoota kan biraatti hin deemne taasistee jirti. Miidhaa koronaa vaayirasiin gaggeessaa jiru kana sababeeffachuun guyyaa irraa ogeessa fayyaa asitti dhiyootti afeerree jirra. Ogeessi fayyaa nuyi har'a asitti afeerre Dr.Obsaa Hassan Dr. Fayyaati. Dhukkubni kun eessaa ka'ee rakkoon isaa maali furmaata isaa maali kan jedhu ibsa bal'aanuu kennu baga nagaan gara istiidiyoo keenya dhuftan Dr. Isinillee dhimma yeroo ammaan tanaatti addunyaa roorrisaa jiru irratti nu afeeruu keessaniif horaa bulaa. Vaayirasiin koronaa utuu iddoo biraatti eenyu amma gara Ameerikaa biyya kanaas dhufeera. Vaayirasiin koronaa yookaan immoo COVID-19 jedhamutu biyya addunyaa waliin gaatti jira. Hanga ammaatti akkuma nama ibsee biyyoota 100 ol addunyaa irra jiran waliin ga'ee jira. Mee jalqaba seenaan vaayirasii koronaa maal fakkaata achirraa kan haasofnu? Ayyee. Har'aan tana waan kana xiqqoo karaa barreeffamaatiin akkuma nama galuuf itti haasofna. Iddoo miidiyaa garaagaraa irratti OMN irrattis Dr. Masfinii fi Dr. Ibrahim dheengadduma haasawanii turanii. San durallee miidiyaa TV Islaamaa kamas Oromiyaa TV kajoo Minneapolis irratti haasofnee turre. Maaliif deddeebii keessa namni akka hubatuu fi har'ammoo xiqqoo keessa gabbuunee seenaarraa jalqabne akkasitti deemuudhaaf gaafii bareedduudha. So vaayirasiin kun maali? Yeroo dura ka'u akkuma ati jettettu Wuhan city of Wuhan yookiin magaalaa Wuhan tuni godina Hubei jaamtu biyya Chaayinaa irraa kaate. Hubeen nama miliyoona 60 dhiyaatu qaba godinni suni. Magaalaan Wuhan immoo miliyoona 18 magaalaa guddoodha jechuudha achi jalqabe. So vaayirasiin kun kan yeroo duraatiif argame bara 2019 akka dhumasaa jechuudha. 19 waggaa jennu akka amata fagoo nu fakkaata malee amma ji'uma sadii dhumasaa irratti waan ture. So walumaa galatti yeroo duraa Wuhan virus jechaanii turanii deebisanii immoo 2019 novel coronavirus jedhanii vaayirasii kana maal akka ta'e dhukkubni inni kaasu maal akka ta'e walumaa nu ilaalla jechuudha. Bara 2019 keessa jirra ammaan tanaa haasoo keenyaaf akka ta'u yeroo duraatiif baatii muddee walqixxee baatii muddee mootummaan Chaayinaadha namoonni hagi tokko qaqqabamuu isaanii nama 12 dura jalqabee ture Wuhanitti dubbasanii yeroo duraa sanii namni 12 sun qabu malee namni tokkolleen akka hin gaaga'aminitti himanii yeroo gabaabduu keessatti immoo namoonni waan kana qabame yookiin shakkaman bal'achaa dhufe. Waggaa bal'achaa dhufu guyyaa 7 keessatti eessarraa akka ka'e hundeessaa waggaa faana dhawanii laalan bikka magaalaa bineeyyii adda addaatti gurguran achirraa ka'uusaa hundeessaa baranii jechuudha. Dhuma baatii muddee yookiin Diisembar 31tti wanni kun babal'achaa dhufuusaa beekame. Eega san magaalaa tuni maali baatiitti aantu yookiin Jaanuwarii keessa vaayirasiin kun waan nama dhukkuba kana maaltu fidaa ta'uu vaayirasii kana mootummaan qoratanii baasan jechuudha. So dura dhukkubuma namni kan namaan ganaa qabamaa dura namni waan akkanaatu qabamee jaaniiti ilaalamaa ture ji'a tokko keessatti wanni waan dhukkuba kana fidaa jiru maal jaaniif kaasan vaayirasii keessaa koronaa jaaniini jechuudha. Vaayirasiin kun bineensota irraa gara namaatti dhufe doktariin waan kana ibsee du'eera ammaa Chaayinaa keessatti. Yes. Horii irraatti kan namatti dhufe jalqaba. Vaayirasiin koronaa vaayirasii kun
kan gosa afurii jira ka amma keessattuu yeroo badheessaatii fi ganna biyya nuti jiraannu kana keessa late fall and winter jechuudha. Ka utaalloo fi diifafa nama kaasu gosa afurii jira. Korona vaayirasiin. Sammalee ammaas rhinovirus ka jedhamu ka majority of the time harka wayyaba diifafa nama kaasu jira. San keessa afur duruunuu nuti ilmi namaatis baree human coronavirus ta'ee qaama namaa waggaadhaan diifafa nama kaasa. Ka amma dubbachaa jirru kun immoo akkuma xiyyeetti beeladaa yookiin bineensarraayi kara ilma namaatti utaale. Hoggaa utaallu novel jedhama. Novel jechuun haaraa akka haaraatti as bahee jechuudha. As bahee bara 2019 baatii Diisembar rakkoon tun babal'achaa godhuftu Janaarii 7tti vaayirasii kana vaayirasiidha jedhanii raggaasifatanii jechuudha. Hoggaa raggaasisan qorannoon isaan gaggeessan maal agarsiise? Vaayirasiin kuni wanni inni fakkaatu bara 2002 SARS severe acute respiratory syndrome ka jiru bara 2002-2003 biyyuma Chaayinaatti kan maas jalqabee ture. Kunis avian flu jedhameetu ture. Isa saniin siftisaa yoo qoratanii amma fakkeenyaaf biyya tokko dhayitee gosa uummata tokkoo qoratu taate uummanni kun afaan isaan haasa'anii fi fuulli isaan fakkaatan eenyu dhiyaateetti ollaa isaanii ilaalte jechuudha. Hoggaa ollaa isaanii qorattee jarri kun loqadumaan addaa aadaan isaanii wal fakkaatti akkaataa isaan wayaa yookiin huccuu uffata wal fakkaattu gaa'ettu tarii xintiin isaanii yookiin jalqabni isaanii uummanni kun uummatuma tokko ittiin raggaasifatte jechuudha. Kunis akkasuma karaa qorannoo saayinsiitiin. So SARS 2002 then ammas bara 2012 MERS Middle Eastern Respiratory Syndrome jedhanii karaa biyya Arabaatti argamee ture jiddugala addunyaa jechuudha. Addunyaa wanni kun wal fakkaachuu isaatiin amma mirkaneeffachaa dhufan. Janaarii 10tti namni Korona vaayirus 2019 yookiin COVID-19 du'uun Janaarii 10tti mirkaneeffatanii jechuudha. Magaalaan silaa bikkituun irraa kaatelleen cuccufamtee jechuudha. Ittuma fufuudhaan seenaan isaa dheertuudhaan amma gartee akka hawaasuma keenyaaf taatuu fi jenna. Eegagaa Wuhan Hubei provinsitti kaatee asxaansiin argamee vaayirasiin sun mirkanaawee namallee ajjeesuu jalqabe yeroo duraatiif Janaarii 17 warri mootummaan Ameerikaatis tarkaanfii fudhachuu jalqabe. Sunis namoota Chaayinaarraa dhufu asxaanii qaban ka jiru screening jechuun waan tokko gartee qoqqorachuu jalqabanii xiyyaaraatti maaliif wanni beektaa Wuhan Chaayinaatti haa jalqabu malee daangaa isaanii ceehee Hong Kongii fi South Korea, Japan fiiguu jalqabee jira wanni kun. US achumaatti fuudhaan dhuma baatii Janaarii mootummaan Ameerikaadhaa uummata isaanii Hubei province irraa xiyyaaraan baafatte jechuu keessattuu imbaasii isaaniitii fi personel achirraa baasanii ajjeechaan namaa immoo daranuu jabaachaa dhufee February 1 irratti Philippines namni du'uu jalqabee jechuudha. Eegas booda Ameerikaa keessa yeroo duraatiif Bay Area yookiin karaa San Francisco Californiyaatti namni keezii duraa yookiin namni dura qabame karaa sanitti himame. Achi booda uummanni wanni kun babal'ataa markaba namaan deeme yookiin cruise ship kan gartee namni bashannanaan koree magaalaa takkarraa magaalaa takkaan itti deemu quarantine yookiin uggura jala seenuu jalqabanii kophaatti baasanii amma gaa vaayirasiin kun mirkanaa'uusaa asxaa nama fixuun isaa Diisembar keessa muddeedha. Torbaan 4 keessatti waan inni ta'e mirkaneeffatanii achi booda keessa gabbuunee maaluma onnummaan kun kajoomee haa laallu. Korona vaayirasiin kun ilma beeladaa fi namallee ni miidha jennee dubbannee turre. Hoggaa ni miidha jennu miidhaan isaa tanuma gartee akka diifafaa kana yoo laallu diifafni nama najjeessu. Sidhufaa funyaanii fi hafuurfannoo kana keessaa
aakii nama tufsiisuu fi nama qufaasisuu nama inni fida. Influenzaan vaayirasuma waan akkasii nama fiduu ifiifis kophaadha. Laaluma vaayiresoonni kun beektaa jarmii dhukkuba nama kaasan keessaa vaayirasiin mana tokko san keessaa immoo influenzaanis kophaa, raayinoo vaayirasiin kophaa, koronaa vaayirasii illee kophaadha jechuudha. Maatii mataa isaanii qaban. Maatii mataa isaanii qaban agartee. Vaayirasiin kun egaa kamma Wuhan 2019 yookiin Korona vaayirasii 2019 kuni vaayirasoota duraan akkanumatti amatu namatti diifama nama kaasuu wajjin adda is haaree jechuudha ilma namaa keessatti yeroo duraatiif argame. Maalii fi Korona vaayirasii jaaniini yoo yaadattu taate namni tokko waggaa muudamee seenaa Awurooppaatii fi biyya jiddugala bahaatti namni waggaa king yookiin mootii ta'u maalirra kaa'an mallattoo mootii isaa akka aadaa Oromootti abbaa gadaa kallacha wanna qaba bokkuu ofirra kaa'aa miti. Bokkuun suni asxaa namni kuni nama aangoo qabu nama bulchaa jeettiin beekamu. Namoonni crown irra kaa'anoo biyyoota amma biyya Ingiliz keessa the royal family maal ofirra kaa'an sanyii warra mootii ta'anii mootiin maal mataa gubbaa wanni tuuttoon isaan ofirra kaa'an suni crown jedhama. Koronaan kunis gonfoo jedhu afaan Oromoo. Waggaa ammaan tana koronaa kana qoratanii ilaalan. Koronaa kana gartee vaayirasii kana koronaa vaayirasii kana laaluudhaaf ija teenyaan hin agarru. Ija teenya bira dabarree maayikirooskoopiidha. Maayikirooskoopiin kunu maagnifaa yookiin baay'isee guddisee waggaa ilaalanii waan akka kiraawuniidha qaba. Ofirraa. Saniifi mallattoon isaayyuu kanaafitu amma mallattoon agarsiifamu miidiyaa fayyadamee. Miidiyaa irratti waggaa agartu maal? Kiraawunii. Kiraawunii san bira dabree ammaas akka gartee wanni biyya teenya nama jijjiiru maal jaaniin shook afaan Amaaraatiin jaamu kun akka qoreetti qoreedha qaba jechuudha. Baarkoodha qaba. Baarkoon suni spaayikii gartee kiraawunii san gubbaa jirtu. Saniifi waggaa ammaan tana namni miidiyaa irratti footoo isaa argu guddisanii akkasii fidan malee ifi maayikirooskoopiin ilaaluudhaafuu hedduudha guddifatamaa jechuudha. Kunoo kana fakkaata yoo achirratti kan argamu ta'e. Walumaa galatti eega gaawwanni kun babal'achaa dhufe magaalaa hedduu keessattuu Wuhan keessatti magaalaa guddoo cufanii beeyladaarraa akka karaa namaa dabru keessattuu shimbirroo halkanii jechuudha keessa. Shimbirroo halkanii bats afaan Ingiliffaatiin kan jedhamu. Isiin tuni muqura yookiin reservoir jechuun biyya teenyatti namni bishaan ooyiruu obaasu dura maal qota? Qotee qaba. Bikka qotan sun kuusni sun maal jedhama? Haroo. Haroon suni akka harootti haa fudhannu. Vaayirasiin tuni kasilaa muqurri vaayirasii tana haroon vaayirasii tana baatii irraa utaaltee bineensa irraa karaa ilma namaa dabartee jechuudha. Agartee? Sanumaan kan wal fakkaatu bara 2019 Diisembar keessa Korona vaayirasii 2019tu argame. Bara 2002 severe acute respiratory syndrome yookiin SARS ture. Deebi'iitii MERS bara 2012 dhufe. Kammoo duraan koronaa vaayirasiin akkanuma diifama nama kaasu bara 2060moota keessa baafame jechuudha. Asxaalee isaanii boodatti dhufna. Ammaas onkorri vaayirasiin tokko nama qabee dhifkaa namatti ta'uudhaaf hangasi keessa turuu qabu jira. Kammoo koronaa vaayirasii 2019 kuni guyyaa lamarraa ilaa 14 jechuu turanii amma immoo namaa dheereessanii ilaa 24 jechaa turanii akkaataan inni itti dabruus airborne yookiin foomite yooni nammaan tana harka ol fuune ani hatti fadhee koronaa vaayirasiin qaama kiyya keessa jiraatee harka kiyya jiidhaa osoo hin dhiqatiin osoo waan ta'in harka ol fuunu ta'e si dabarsuu hin danda'a jechuudha. Foomite jaaniin or kompiitaraan harkaa qabu kan ati dhuftee itti fayyadamte ani immoo faalamee waliin jiraadha sun akkaataan dabru keessaa tokko. Fakkeenyaaf amma vaayirasiin sana yoo namni tokko qufa'ee asirra bu'ee jira ta'e deeskii kanarraa yoon harkaan itti bu'e natti darbaa yoon afaan koo gurra koo yookaan immoo funyaan itti buusu ta'e. Yoo harkaan qabatte harki namaa kun hin taa'u beektaa. Funyaan nama nyaataa funyaan tuqaa ija yoo tuqxe ijaa fi funyaan kun walitti qaawwa qaba lacrimal gland jaanii afaan ammaas yoo tuqxe kanaanii nama seenee nama qabuu danda'a. Yoo ati immoo nama if eegu taatee harkaan bikka san qabatte garuu fuula kee hin tuqne
deebitee nama biraatiin harka ol qabatte namni sun immoo quban qabu deemeetii afaan isaa yookiin funyaan ija faayif tuqa achiin seenuu danda'a jechuudha. Itti deebina isatti gara dhumaatti dhukkubi kun yookaan immoo vaayirasiin kun mallattoo akkamii agarsiisa namarratti erga nama qabee booda? Ayyee dhukkubni kuni koronaa vaayirasii 2019 COVID-19 kuni asxaa fi dhifkaan inni nama fidu asxaan isaa irra guddina nama ni laaffisa qaama nama caccabsa malaise yookiin myalgia jaaniini kun immoo dhifkaan inni namarra fidu waan akka fever yookiin oowwa qaamaa oowwi qaamaa kun karaa keenyatti leeydaa jedhama. Xaliiloo funyaanirraa nama yaasuu funyaan kun nama cuccufamu congestion ammaas laagaantu nama nyanyaattee soortiroon ammallee nama dhukkubuu kun qufaadha qufaa goggogaa nama qufaasisu nama tokko garaallee nama teessisu mala daayiriyaa jaaniini yoggaa namarra turee somba kana faafaalee somba kana keessatti yaa'aan yookiin fluid somba kana akkamiin laaluu qabna sombi kun akka sponjiiti. Sponjiin isaa kuni bikka silaa yoo yaa'aan itti walitti gale fakkeenyaaf ammaan tana muka yoo fudhanne mukni kun hidda qaba. Hiddi isaa jirma qaba. Jirmi kun liqimsituu qilleensaa haa taanu. Deebi'eeti baarkoo bahaa. Sombi kun lamaatu qoma keenya keessa jira kabitaatiif kan mirgaa. Huuruu tana keessa deemeeti boombaa kana keessaan qilleensi gasseenaa fi dhugaa gasseenu kabitaatiif kan mirgaatiif adda baha jechuudha. Eega adda bahee dameen lameen sun deebiteeti baarkoo hedduu baafti. Baarkoolee tana keessa maayyii isaa maaltu fiixeerra maaltu jira baalaa jira. Baalli suni afaan saayinsitti alveolaa jedhaniin saaks jechuun akka kiishaati. Kiishaa namni gartee waatti guurratee deemuun afuufamtee afuuffaa san keessatti oksijiiniin nuuf seenu kanaafi qilleensi gubataa yookiin kaarboon daayoksiidii wal jijjiira. Sombii wanni guddaan inni godhu sanii jechuudha. Qaama keenyaaf akka oksijiiniin raabsamuuf oksijiin seenee qilleensi gubataan yookiin kaarboon daayoksiidiin bahuu godha. Oksijiiniin sun immoo dhiiga keessa galeeti onnee dhaqee onneen tootuu qilleensaati. Tootuu dhiigaati dhiigni kun harcee qaama keenya keessa ta'a jechuudha. Hoggaamma air sacs yookiin alveoli san keessa yaa'aan kun walitti qabamee yookaan nimooniyaa namatti ta'e hogguusani kanaaf horii nama ciccitu jalqabu jechuudha. Galtee takkaa'oo qilleensi vaayirasiin kun hoggaa qaama keenya miidhaarra geessu gartee aakiin heddummachuudhaani gartee tima jechuudha geessee ooyiruu keessa hoggaa ammaan roobni roobee roobni kun dhiqee fide hoggaa timtii jirtu hoggaa dhoqqeen jirtu kophee usirraan baasu keessa qabamte qaamniinis gartee vaayirasii tana tiraap godhuudhaa yookiin qabuudhaa fi hedduudha wanna fida aakii tana heddummeessa sun immoo deebitee akka qilleensi waliin jijjiiramne godhus ni danda'a jechuudha. So wanni isaa kana fakkaata asxaaleen isaa. Hedduun isaa gozii vaayirasiitiin jalqaba 2002 irraa ka'ee maarsiis dabalatee hundi isaanii kan isaan miidhan sombuma namaati immoo iddoo biraadha. Wal fakkaatu miidha namarraan ga'an mallattoon isaa wal fakkaata. Sombaa qofaami. Immoo hafuurfannoo yookiin respiratory system kana hedduu miidha. Goddaatiin namni kan itti du'uu danda'ullee sani yoo namatti hammaatu ta'e. Funyaan faaluu danda'a. Hoggaa funyaan faalee akkasitti xaliiloo nama keessaa yaasee raniinoos jennaanii miti. Gartee ammaas huuruu sinuses san keessa congestion gartee akka gartee achi keessatti yaa'aan walitti qabamu godhu mataa nama dhukkubsu headaches qaamni nama caccabsu kanaafuu bikka hedduu billiitii qaama keessaa kana miidhuu danda'a. Garuu akka hangafaatti kan inni hedduu miidhee yoo miidhallee goddaatii namarra geessuu danda'u somba jechuudha. Yaala qabaa vaayirasiin kun hanga ammaatti yaalli argameeraa fi? Vaayirasiin hedduun yaalan qabu they run its course jechuun yoo si qabe si rifeetuma xiqqoo si shukkuumee yommuu sitti hammaatee si gagaamuu baate sirraa kuta inni. Ka koronaa vaayirasii kunis akkasuma the most important thing wanni guddaan supportive care. Yoo si kan si qabu ta'e qaama si caccabsu ta'e si dadhabsiisu ta'e leeydaa kan si kaasu ta'e dawaa leeydaadhaa fudhachuu ibuprofen Tylenol. Hoggaa namni leeydaa qabu beektaa ni hurka namni kun hoggaa hurke immoo qaamni nama goggoguu mala dhabsuusu dhufa.
akka akkasin taaneef maal godhuu qabda jechuudha hedduu dhuguu qabda. Yaa'a yookiin fluid bishaanii fi waan gartee shurbaa ta'uu shaayii zanjibilii foon adda addaa qabdu kana dhuguu dandeessa. Irra guddina maal godha jechuudha dhifkuma isaati yaalta malee vaayirasii sanii wanni amma dura ajjeefnu amma dura hin dhufne kun yoo namni hedduu dhabsuun itti hammaattee keessattuu nama gurguddaa kana dhabsuun itti hammaattee qaamni goggoge garam deemuu qaban jechuudha karaa mana hakimaa dhaqanii IV fluids veenii yookiin hidda keessaan yaa'a kannaniif yommuu itti hammaattee sombi isaanii kun namooniyaadhaan gaaga'amee rakkoo hamtu yookiin ARDS ka jaamu tokko kan irra fidu ta'e ventilators ogartee laagaa kana keessa tuubboo kanaan maashinirra kaanii maashinni kuni ka isaaniif hafuura fudhatuuf hafuurfannoo ka godhuuf keessattuu nama critically ill ka ta'e. Yoggaa vaayirasiin tun si qabdee qaama namaa kana rifte maal ta'a beekta? Secondary infection jedhanii baakteeriyaan gubbaan si faaluu mala. Baakteeriyaan irra guddina kan nimooniyaa nama kaasu yookiin faallii somba nama faalu kana maal godhuu dandeessa? Antibiotics kan nuufi dandeessa. Antibiotics jechuun dawaalee qoricha dooktarri sii kennee baakteeriyaa san sirraa ajjeesuu danda'u. Vaayirasii ajjeesuu hin dandeenye haa ta'utu immoo deebi'ee maal baakteeriyaa kanaaf dawaa kennuu danda'a. Kan akkamii fudhatta beekte? Amma jiboota lama qabdaa jennu qindii lama. Qindiin lameen kuni ooyiruu qottaanii ati yoo naannoo qonnaan bulaan itti heddummaatoo jiraatte ni beekta kana. Jiboonni kun hoggaa takka takka hoggaa quufee maal godha jechuudha? Ka'eeti wala'a. Hoggaa wala'e maal fida? Wala'uu tana keessa ooyiruu silaa ati madditti hiitee dalleetti ijaarte kana dallee hunda caccabsee midhaan hunda lafa balleessa. Vaayirasiin qaama kee akkas godheeti baakteeriyaan lafa badde tana dhufee maal godha jechuudha? Dallee silaa ati re'ee faa ooyiruu tanarraa eeguu jaartee jiru kana akka barbaadetti dhufee seen. Diigee baram amma olii re'een guluftee dhufte jechuudha. Amma re'ee sanii baakteeriyaa kun akka re'ee sanii ilaaluu qabna jechuudha. Dallee diigame kana baakteeriyaan sun ce'ee nimooniyaa nama fida. Dawaa kana barbaaduuf ammoo inni kun eega bal'atee addunyaa miidhuu jalqabee dawaa barbaachi hedduudha ariifataan irratti dalagamaa jira. Yeroo ammaatti kagartee dawaa koronaa vaayirasii amma dhufe kanaaf kana jedhamee as ba'ee investigation qorannoo jala jira malee amma dura gadi hin baane jechuudha. Namoonni kun dawaa barama biyya teenya beektaa amma dooktorri maal beekaa miti jaaniituma dawaa namni gartee aadeeffatee yeroo dheeraadhaaf namni irratti hojjetee qabu sanfaadha walii kanan karaa biyya chaayinaa tanafaa Chinese medicine jedhanii numaatu dawaalee hedduu jira kan isaan ittiin traditionally yookiin akka aadaatti godhatanii kunilleen gartee karaa saayinsiitiin mirkanaa'ullee baatu warri karaa san deemaa jirus ni jira jechuu barbaadeeti. Kan irratti amma sooshaal miidiyaa irratti kan agarru namoonni dhuunfaanumaan ka'anii waan akkasitti fayyadamaa waan akka qullubbii adii warri jedhaniin kun jiru. Wanti kun saayinsii wajjin wal qabatamoo akkamitti ilaalama? Qullubbiin faani beektaa dawaa waa hedduuf gaariidha. Namni kolesterooliif gaarliik jedhanii dawaa qullubbii tana karaa kiniinaa ka jijjiirame fa'aa jira gaarliik jedhaniin. Karaa amantii islaamaatti illee dawaalee nyaata faarfaman keessa jirti. Qullubbiin deemii dhadhaan wanni silaa gartee dhukkuba ittisan jaamee yaamu keessaa tokko kana. Aadaa Oromoo keessatti illee akkasuma gartee dawaa namni aadeeffate keessaa qullubbiin akkas. Karaa saayinsiitiin waan vaayitamin C hedduu qaba. Vaayitamin C kun ittisa qaamaa yookiin immuun siistemii kee kana humneessa yookiin jabeessa waan ta'eef jecha waan vaayitamin C hedduu qabu heddummeessuun badoominaan qabu jechuudha. Kana namni kun beektaa amma yeroo nuti jirru sooshaal miidiyaa yookiin yeroo namni bakkuma jirurraa waamuma beeku maxxansu namni hundinuu waa maxxanseef wanni sun dhuga jedhamuu hin danda'amu. Namni kan hin arge amma namni beektaa jimaan faan jimaa qudaa bareedaa kan achirra kaaniiti namni jimaa qame koronaa vaayirasiin dawaa fa'aa jedhanii kana osoo mirkaneeffatiin kun waan akkasii saafama fa'aa maxxansanii nama dogoggorsuun gaarii miti karaa kiyyatti yommuu dhugumatti ni fayyadamee jaamee jiraate ragaa wajjin dhiyaachuu qaba jechuu barbaadeeti. Gama biraatiin vaayirasiin kun saalaa fi umurii adda baasee nama qaba. Fakkeenyaaf namoota qabaman keessaa hedduun %80 kan ta'an hin fayyuu warri kaan warri du'an jiru. Warri du'an keessaa namoota
dandeettiin qaama isaanii yookaan immunity isaanii gadi bu'aate jedhama. Daa'immanii fi maanguddoota namoota gurguddoo umriin isaanii deemeedha kan jedhamu jira. Inni kun dhugaadha moo akkam? Dhugaadha. Vaayirasiin amma irratti dubbachaa jiru koronaa vaayirasii 2019 kuni namoota amma biyya Chaayinaa keessatti nama hedduudha kan isaanii qoratan nama qabame kana. Namni qabame waggaa jennu immoo kan laaboraatooriidhaan mirkaneeffamee fi asxaa fi dhifkaa isaan qabaniidhaan namni kun koronaa vaayirasii qabanii. Asxaa qofaa miti ammaas exposure nama gartee waan kana qabu wajji shakkamee warra saaxilamuu iddoo isaan itti argamanii fi waan isaan godhaa turaniin saaxilaman kana nama kuma meeqaa walitti qabanii ilaalani. Harka dhibbeentaa keessaa harki 80 ol very mild yookiin wanni dhifkaan irra fidu yartuudha. Harki 10 ilaa 15 immoo maal ta'a nama xiqqoo hedduudha yarsiisuu danda'a yookiin maarra jaaniin. Kun 5 gadi hedduu critically ill hedduu dhukkubsa. Keessattuu nama pneumonia fi somba isaanii hedduu faalee hanga gartee respirator yookiin ventilator irra kaa'uu danda'a nama geessisuudha. Irra guddina ammaas namoonni akkasitti yarsiisuun kunuunsa dhabuufaarraayi. Amma fakkeenyaaf yoo magaalaa takka hospitaalii tokko jiraatee hospitaalli suni siree 200 qabaate namni kun gartee vaayirasiin amma dhufe malee dhukkuba biraatiifis mana hakimaanidha kan uumamu biraatiifu. Sireen 200 san keessaa yoo 150 qabamtee jiraatte nama rakkoo onnee qabuun rakkoo miillifaan madaawee tortoree saniifaa mana hakimaa kan seenu ta'e daayibiitiin saakiin yookiin sukkareen itti hammaattee seenu ta'e sababa adda addaatiin sireen duruunuu maal taatee jirti jechuudha qabamtee jirti. Meeqaan lafatti hafe 50 hafe haa jennu. 50 san keessaa yoo gartee 50 san keessaa yoo ICU yookiin intensive care unit bakka namni hedduu yarate itti galchanii jira. Sireen 10 taa nama sanii akkanuma qophooytee namoota 150 mana hakimaa kana keessa jira yoo katti hammaatte intensive care unit dabarsan. Hayyeegaa amma siree 10 isaan gartee namatti jabaateef kaan san keessaa yoo sireen 3 qoftiin hafte amma gaa koronaa vaayirasiin kun outbreak jaaniin hoggaa haala barameen ala heddumminaan baay'ina ummatti dhukkubsatee dhufa ummatti baay'inaan yoo dhufe hayyee nama kan akkam godha nama amma koronaatu nama kana jeesse immoo tajaajila dhabuurraa namni kun gartee miidhameenis gartee so miidhaa tanaa hoggaa himnu hoggaa gartee lakkoofsa himnu kanaahu we have to be cautious jechuu barbaadeeti. Reefuu falani qabaa ka jennu waa'ee talaallii talaalliitti dhufaan jira yaaliin qabu vaayirasiin kun ammaatti yaaliin argamne taniitu talaallii yoo qabaa. Talaalliin dhufuurra jira malee irratti yaalamaa jira. Wanni akkuma reefu jennetti koronaa vaayirasii 2019 kuni gartee fira isaa beeknee jira. Firri isaa maal ture? SARS bara 2002. Bara 2012 ammaas MERS kan Middle Eastern kan biyya jiddugala bahaatti kan argamee ture. Gaaf sanii talaallii kana yaalaa turan. Ammaas kanaa waan wal fakkaatuuf jecha kana gartee hatattamaan namni hedduu waan namni baay'een waan miidhamaa jiruuf beektaa talaallii tana karaa faayidaarra oolchuuf yookiin hojiirra oolchuudhaaf dura wanni kun ni hojjetu in vitro jaanii jira. In vitro jechuun laaboraatoorii keessatti vaayirasii tana fidanii talaallii tana irra godhanii vaayirasii tana ajjeesu dura saniin qoratan. Itti aanee in vivo maal godhanii vaayirasii tana fuudhaniiti hamtuuta fa'a qabsiisan bineensota deebi'aniiti dawaa kana kennaniif. Ni dalaydu moo dalaydu akkas ilaalan. Amma in vivo jaaniin kana. Achi booda nama gartee qulqulluu nama nagaya qabu healthy volunteers jaanii nama akka tokko nama murtaawaa sanirra yaalan. Okay, hoggaasa yaalan wanni kun ni dalaydu moo dalaydu. Ammaas is it safe? Gartee namaan fayyada jettee nama kaan galaafachuu dhiibbaa kan biraan qabu side effect ni qaba dhiibbaa biraan ni qaba jaanii laalan. Healthy volunteers. Then achi booda immoo
is it effective ni hojjetamoo hin hojjetu kana hundaa'u itti feezii itti aanutti then achi booda clinical trials waan jedhamu jira achi seeneeti achi booda wannata amma immoo maal jechaa jiranii because wanni kun hedduudhaan amma gaagaa jira addunyaa keessa faca'aa jira dafnee yoo steppii takka yookiin utaallee yoo dafnee hojiirra oolchine kan jiru irratti yaalaa jira gabaabuma sii deebisuudhaaf talaalliin irratti hojjetamaa jira ammatti qophii miti yoo qophaa'ee hojiirra oole yeroo gabaabduu keessatti dhaga'uu dandeenya akka saffisu wanni kan godhu ta'e godhu maal Korona vaayirasii 2019 fira isaa ka 2002 fi 2012 argame saniif jecha talaalliin waan jalqabdeef talaalluma tana gartee jijjiiranii hojiirra oolchuu malanii jechuudha. Namni tokko vaayirasii kana yoo qabame maal godha jalqaba maal godha itti aansee maal godha sadarkaadhaan maal gochuu qaba namni tokko vaayirasii kanaan qabamuu isaa mallattoo amma himne kanaan yoo ofirratti arge maal gochuu qaba. Osoo hin qabamin maal godha achirraa kaanu. Osoo hin qabamin of eeggannoo. Osoo hin qabamin if eeggachuudha. Maali kanarratti avoidance is very important. Yoo gartee magaalaa takka dhukkuba amma karaa biyya teenyaatti karaa Arsii kanatti maaltu jira koleeraatu jira. Magaalaa san koleeraa jira yoo jenne hagartee guyyaan magaalaa biyya teenya beeyta magaalaalee ollaa tana tun magaalaa isniinaa jaaniin tun takamisaati kun ka guyyaa sabtii yookiin sanbata xiqqaati miti. Taa'umsuma magaalaatiin magaalaan akka walirra hin buune guyyaa garagaraatti. Magaalaa sadaffaa san yoo dhukkubni kan ka'u ta'e nama guyyaa san magaalaa bahee akka hin galle goota. Maaliif achirraa dhufee akka uummata kana hin gaddaafne. Kammoo imaltaawee lukkuu isaatii fi sangaa isaatii ijoolleedhaaf daftara barumsaatiin bitajee karaa deemu hunda waan akkanaa magaalaa san jira akkan seenne. So first avoidance. Lammaffaa yoo namni kan qabamu ta'e yoo fi beeyte ati immoo magaalaadhaa fi kofalee dheeyxee haa jennu yookiin mandii dheeyxee haa jennu yoo mandiitti kan qabamtu taate dambidoolloon deemin qabamtee jirta you are sick qabamtee jirta kan deemu. Lammaffaa limit contact yoo qabamtee biyya teenya aadaaf maali yoggaa namni dhukkubsate namni hundinuu ka'eeti abaabalu keenya tokko dhukkube jaanii maal godhe bira goonjan biratti heddummaata. So aadaaf qabna san hoggaa dhukkuba daddabraa immoo maal godhuu qabna nama san maddi baafnee tajaajilu. Tajaajilli isaa kunuu akka gartee namni kun ifee godhu kun immoo biyya amma nuti jirru kanaaf so you avoid yoo dandeesse akkan qabamne yoo qabamte limit contact yookiin gartee walii dhufeenya namaa mana kee kan turi kaan immoo stay at home if you are sick mana taa'e keessattuu amma boodatti seenaa maal akka godhamaa jiru akka sadarkaa hawaasummaatti yoo qabamtee jiraatte ammaas ati haadha intalaa haadha ijoollee yoo taate yoo ati abbaa ijoollee taate ilmaan qabdaa ilmaan kun itti himtuus hin beekanii daa'ima. So maal godhu qabdu hanga dandeessattuu cuccufachuu gasaroodhaan afaan kee qabachuu fuullee yookiin maaskii faadhaan afaanii qabattee if cuftee keessattuu hoggaa haxxifattu hoggaa qufaatu ijaa fi funyaan kee akka reefu jenne sanatti akkan tu'ine. Maskiin kun eessa argama golgee? Golbee yookiin fuulleen kun anama mana hakimaan hojjedha achumaa hin fide akkuma namaaf. Namoonni akkamittiin argatan? Namoonni amma yoo magaalaa keessa dhaqanuu hin argatan. Warri tika fayyaa maal jechaa jiranii kun abbichuma qabame akka gartee nama faalleef yoo ta'e malee namni nagee qabu kana uffachuu hin qabu. Maaliif yoo magaalaa irraa bitamee dhumee booda hanquun isaa dhufte warroota silaa mana hakimaa hojjetu ogeeyyiin fayyaatu yoo kan dhabu ta'e nama tajaajilu san irraa nama tajaajilaa jiru san akkatti tajaajilu dhaba. Maaliif dirqama nama san tajaajiluu qaba. Akka nama san hin laganne namni sun dhukkubsataa mana hakimaa jiru akka immoo inni saaxilamee nama tajaajiluu kan dhabne wanti kun akka magaalaa hin dhabne. Kun ammaas funfaan guddaadha N95 jaanii. Inni kun immoo waan? Kunis maaskuma ka addaati kun keessattuu waan gartee hafuuraan dabru akka somba qarsaa dhukkuba qarsaa ka jedhamu TB sanfaadhaa fi irra guddina uffatamaa kuni gartee nuti amatu fitting jaaniif akka hangamta akkaasi namni kun beekta aaree dafaa baafataa kun gartee fuula faa guddataa akka nama san fit godhu akka nama san qarqabutti N95 kun wannataa jechuudha. Kuni warra ogeessotaa duwwaadhaa fi kan inni kennamu? Irra guddina mana hakimaatti akkasiya.
Maskii isa sana amma namoonni yeroo isaanii uffatanii deemanii nagarraa istooroo fa'aa biyyoon kana keessa bakka tokko namumti nagaan wayii bitachuu deeman yeroo isaan uffatanii nagarra. Inni kun sirriidha? Abbichi agartee dhifkaa kana qabuuf yes, it's akkuma jennetti namni waan kana qabu akka gartee qoogaa qufuuf biifee qilleensa kana hin faalle. Lammaffaa yoo namni waan kana qabaatee gartee dukkaana waa bitachuuf gabba'u ta'ee magaalaa kan dhaqu ta'e yoo danda'ame gloofsii fa'aa silaa uffate. Maaliif deemee waa tuttuqaa inni dhaqeetii wayin bita je'ee bishaan tokko fuudhaa aannan tokko fuudhaa joogaa aannanii tokko kan inni fuudhu ta'e hulaa san bana hulaa banee fuudhaa mire anis dhufeetiin ilma kiyyaaf waa bita jee bana. Yoo inni sun nama faalamee jiru ta'e bikka san tuqee bikki sun faalame jechuudha. So wanni afuraffaa maali? Tokkoffaa maal jenna avoidance ittisu yoo qabamte immoo hanga dandeessatti if eeguu if qeequudhaan namatti kan dhiyaanne ogintaan immoo mana jira mana taa'u kun immoo cuccufachuu kaan immoo clean and disinfect kana jechuun bikka tuuxee hundaa yoo kompiitara kana tuuxees wipedhaan yookiin haquu kun harka dhiqachuu washing hands very important kun faan keessattuu dhukkuma kana qofa osoo hin ta'in wamuu hundaafuu harka dhiqachuun itti barbaachisaadha. Harki keenya kun bikka tuqaa sababaan harki itti uumamee quba 5 qabuu fi ammas harki kun dheera beektaa bikka sii gaha. Wanitti uumamee fuusanii jechuudha waa tuuxee waa ittiin qaqqabachuudhaaf dura bishaaniin harka jiifta. Sabooda samunaati. Achi booda saabuna irra naqatta. Saabunni ka baar soopee dura ni dibattaan. Yommuu ka dhangala'oo ta'e immoo ifirra neexeeti achi booda osoo bishaan jala harka kee bishaan jalaa fudhattee maal gootee jechuudha itti dibdee riid ammas lathering jaaniin afaan ingiliffaati. Achi booda immoo deebitee bishaan jala deebitee irraa dhiite rirriittee. Sekondii meeqa? Sekondii at least 20 sekondii jechuudha. Kun ammas at least 60% alcohol waan qabu. Hand sanitizer fa'aadhaan maaliif alkooliin kun vaayirasii fi jarmii ni ajjeesa. Akkas ta'a jechuudha. So harka gartee xurii qabuu ka shakkitee durani jiiftaa achi booda immoo saabunatti gootaa achi booda scrub goota jennee achi booda immoo rinse yookiin lolloachuu lolloota. Achi booda ni goggoifatta kamaayyee. Maaliif jiidha kana keessa akka gartee wanni bikka hundallee ga'uu baatte hoggaa goggoisitu san irraa akka baastu godha jechuudha. Kan ammaan tana dhaaba CDC Center for Disease Control ka Ameerikaa dhaqxanii ilaaluu dandeessan achi booda harka kee qulqulleessite jechuudha. Harka qulqulluu kan ammaas deebitee akka waallaa if eeggachuu qabda jechuudha boodaawu. Kun hoggaa qofaatu hoggaa hattifattu namni hoggaa hattifatu hattifannoon tun beektaa osoo ati qubuuwwan qabne fa'aa dhufti. Hoggaa dhuftu kana namni haxxishoo jee akkanatti gaa jechuudha. Adda akkasii yeroo dandeessa jaakkata kee jalatti haxxishoo harka kee ciqilee cabsattee akka qilleensa keessan facaaneef. Qilleensa keessan facaaneef. Yoommoo akii namaa gaa irraanfattee harka keessatti haxxifattee akkasuma akka bikka dhiqattu dhaqee ofirraa dhiqa. Akkas godhu yoo bishaanis hin dhiyaanne alkooliidhaan wanna gootu jechuudha. Walumaa galatti amma gaa akkamitti akkam facaane yoo akkamitti akkam gartee biyya addunyaatu wal ga'ee jira akkam facaane eeguun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Wanti guddaan ittisuudha amma wanti jettan talaalliin hin jiru yaaliin hin jiru waan ta'eef wanti guddaan ofirraa ittisuudhaaf qophaa'uudha amma dandeetti namni. Yaalii hoggaa jennu there is treatment support faca'aa jira. Immoo yaalli kun gartee vaayirasii ka mancaasu mancaasee nurraa dhabamsiisu kan hin jiru garuu supportive care kunuunsuma godhu talaalliinis ammaaf irra hin geenye malee irra hojjetamaa jira. Maaliif talaalliidhaan dhukkuboota meeqa kan dhabamee jira pooliyoo yoo fudhanne taate measles rubella dhukkuboota gartee afaan oromootti giifii rafaa ka jedhamu shiftee gujuuf waan adda addaa ka talaalliidhaan dhabamee ni jira. Kunis yeruma malee itti dhaqqabamuu ni danda'ama jechuudha. Amma akka ummata akka namaatiif akka ummataatti dubbannee akka sadarkaa biyyoolessaatiif addunyaatti illee wanni godhamu tokko tokkos ni jira jechuudha. Gara sanatti hin deemna. Dursa garuu waa'ee biyya waa'ee Itoophiyaatti yoo haasofne biyyi kuniif biyyi sun tokko miti dandeettiin waa ittisuu wanta makaasnu kun wanti biyya kanatti argamu biyya sanatti hin argamu. Maal gochuu dursee biyyi sun maal gochuu qabdu akka ogeessa tokkotti isin gorsa maal gorsitu dursanii teekinooloojii qabaniin teekinooloojiin as jiru achi hin jiru waan ta'eef maal gorsitu? Hayyee ta biyya teenya
dura biyya tanarraa kaanu akkuma jettetti biyyi tuni gartee gulantaa addaa humna adda addaa qabdi. Aadaa adda addaas qabdi. Aadaan biyya tanaa tokkoffaa miidiyaan biyya tanaa bilisa. Yoo mootummaan baalarra ciruu barbaaddee dhoysuu barbaaddellee miidiyaan jala deemeeti saaxiluuf yaala. Kun ammaas ogeeyyiin fayyaatis biyya tanatti gartee sodaa maleedha. Waan akkanaa jiraa waa guduu qabna jee dubbata. Biyya teenyatti xiqqoo waa dhoysuu aadaa waa dhoysuu tokko heddummaannaa. Ajaa alan baafnuu jenna. Yeroo takka takka immoo dhukkuba tokko tokko himuudhaan nama hedduu eewaluu dandeenyu jira. Dursanii beeksisuu barsiisuudha. Yoo shakkiin jiraatte dafanii identify the suspected case qorannoo dafanii godhuudhaaf resource mobilize yookiin humna dabalachuudhaaf dana jibooda humnitiin maas yoo waan shakkite san mirkaneeffachuu dandeettis qabaachuu qabda. Amma biyya teenya yoo gartee karaa dhaaba fayyaa tika fayyaa addunyaa yookiin WHOdhaan gargaarsi jiraate hin beeku. Asitti amma akkuma jennetti Chaayinaan ji'a tokko booda kan vaayirasii kana waan isiin taate barte danachi booda warri Ameerikaatis testii yookiin qorannoo laaboratorii yeroo gabaabduu keessatti oomishame haala dinqisiifannaatiin waan kana hedduu jabina irratti argatee ture South Korea kibbaati. Drive through osoo namni gartee makiinumaan biyya tana beektaa mana nyaataa teessee qofa nyaattu. Konkolaataan karaa foddaa fudhattee butanii dabruu haa jennu butattee dabartaa. Karaa saniin hundaan nama gartee nama dhifkaa qabuus haa ta'u kaachiin dabruu hundaa'u teesti godhanii very impressive hedduun waan irraa baratamuu qabulleedha. Sun hundinuu maali dafanii identify godhaniiti magaalaan takka akkasitti godhuu dandeessuu turte. Keenya amma dandeettiin sunuu jirti yoo jiraatte immoo fadhiin akkasiitii fi uummatattis himanii uummatattis dhugaa himanii akka uummanninis if eegu barumsattis haajama uummanni keenya miidiyaa akkanatti ta'anii irratti nama barsiisa nama kunis uummata keenya dhaqqaba. Nurra daran nuti warra ala jirru daran warra biyya keessaa yoo himan gaarii. Lammaffaa ammaas dandeettii kapaasitiin uummata mana hojjettoota haakimaatii fi tika eegumsa fayyaa biyya teenyaa rakkoo guddoo. Maaliif wooma silaa godhamuu qabu the simplest thing vaayirasii kana dhiisiiti qulqullinuma mana haakimaa eeguun deebii ammaas traffic laws heera makiinaattiin oofan karaa kana speed limitiitti godhuu fi karaa eegu karaa maintain godhuudhaan silaa lubbuu nama meeqaa nama gartee jajjabaa kana eewaluu danda'an just poolisii rakkoo guddaa qabna. Poolisii jechuun imaammata baasuu irratti kunis akka fakkeenyaatti itti fudhatanii irratti hojjetamuu qaba. Kun ammaas yoo namni tokko gartee rakkoon koronaa kun kan dhufu ta'e hospitaalli akkamitti qophaawaa yoo hospitaala san namni seenuti akkamitti kophxii baasanii eega kophxii baasan booda akkamitti evaluate godhan yookiin akkamitti gartee nama kana qoratanii eega qoratan booda namni kun immoo eenyu wajjin wal dhufeenya qabaachuu ture eessa imaltaawee ture tracing amma kana deebitee nama kana quarantine gootee waan akkasii godhu jira. Amma gaamma waan kana ni dhaabnamoo akka gartee inni hafuura miilan tarkaanfatee gartee biyya hunda miine slowing yookiin akka suutajjatu godhanii boodarra akka dhaabbatu godhu. Amma WHO'n wanni kun paandamik itti ol ka'ee jira jee paandamik jechuu mee yoo guutuu addunyaa waliin ga'ee jira. Anamma gorsi kiyya guddaan dhaabbata fayyaa addunyaa kanaan dura hin jenne ibsa kanaan dura kennaa ture hin jenne kaleessa kan inni waan kana ibsa godhee hammam akka dhukkubi kun yookaan immoo vaayirasiin kun addunyaa miidhaa jiru agarsiisa. Dura January 30 alert akka gartee namni waan kana ofirraa eegu WHO'n dubbatee ture. Declared maal jaanii public health emergency of international concern jaan. Yaaddoo addunyaa ta'e vaayirasii daran sodaa isaatu yeroo hedduu addunyaa tana dafee wal ga'a. Waggaa wal ga'e egaa miidhaan inni fidaa jirus miidhaa laafaa waan hin ta'iniif kanaafuu gartee akkuma ati jette paandamik itti ol ka'uu isaa jecha kana if qabaa turan booda irratti immoo paandamik jaanii ol lafa kaa'an jechuudha.
Dr. Obsaa marii keenya gara xumuraatti deemaa jirra. Dhukkubi kun baay'ee guddaadha. Addunyaa diinagdee hedduu filaayitiin yookaan immoo balaliin xiyyaara dhaabbate guyyaatti doolaara hedduu akka biyyoonni dhaban godhee jira. Ameerikaan doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu ramaddee hojjechaatti jirti. Gama diinagdeetiin gatiin boba'aa baay'ee gadi bu'ee jira. Biyyoonni warri OPEC jedhaman biyyoonni boba'aa oomisha isaanii gadi buusaniiru. Akkasuma yoo ta'e garuu gatiin boba'aas gadi bu'ee jira. Isa qofammoo sun ta'in gama siyaasaatiin namoonni siyaasaa beekamoon qondaaltonni mootummaa qabamaa jiru. Fakkeenyaaf biyya kanatti miseensonni paartii Riippaabilikaanii namni lama shakkii sanaanii amma kophaatti ba'anii jiru. Guyyaa har'aa immoo kan dhageenye haati mana ministeera muummee Kanaadaa mallattoon sun waan irratti mul'ateef akka isaan kophaatti ba'an ta'ee jira. Ministericha dabalatee jechuudha. Iraan keessatti hooggantoonni hedduun kanaan qabamaniiru. Ministeerri fayyaa biyya Ingiliziis kanaan qabamanii jiru. Gama diinagdee, gama hawaasummaatiif, gama siyaasaatiin miidhamame geessaa jira vaayirasiin kun akka waliigalaatti. Maybe vaayirasiin kun is all equalizer waan jaamu sani. Jechuun ministeera irraa akka gartee nama ordinary person nama nagayaallee ni qaba. Kana jechuun maali waan gartee namni hundi jalaa ba'u miti. Kana jechuun maali ammaas aangoonni mootummaa gartee miidhaa kan akka hin callifne mana nama hundaa ulaa dhodhooyitee seenuu jirti jechuudha. Kanaafuu miidhaan inni ga'e aangoota irraa dubbanne malee karaa ikoonomiitiinis akkasumatti amma Ameerikaa keessatti National Basketball Association yookiin NBA'n sanaa isaanii season waqtii taphatan san baranaaf ni haqanii jiru. San qofaa miti yuunivarsiitoonni gurguddaan yuunivarsiitiin hundinuu ijoolleen hundi akka doormii bikka bulmaata bikka taa'umsaa irraa galanii wanni hundi akka onlaayinii baratan yookiin kompiitaraan baratan mana galchaa jiran. Biitii tuni onlaayinii illee barachuudhaaf hangas takka qaroominaas ni qabu. Intarneetni humni isaatis guddaadha. Keenyoo akkam ta'a amma yoo kan seentu taate rakkoon guddaan achi. Karaa ikoonomiitiin akkuma jettee balaliinsa yookiin walitti dhufeenya karaa xayyaaraatiin Ameerikaan biyyoota Awurooppaadhaa baatii takkaaf uggurtee jirti. Biitii Saawud Arabiyaadhaa biyyoota hedduu keessaa biyya Itoophiyaa uggurtee jirti. Uggurri kun uggura laayyoo miti. Biitii Itoophiyaadhaa karaan isaan doolaara yookiin hard currency itti argatan keessaa tokko maali karaa eirlaayinsii kana. Eirlaayinsii jechuun isaaniif lubbuudha. Karaan ikoonomiin biyyoota ol guddachaa jiranii karaa sanitti gartee sakaalamu jechuun waan laafaa miti. Kootaraa keessaa yookiin qusannoo isaanii keessaa saving account yookiin waan qusatanii jiran yeroo gabaabduu keessatti duwwisuu danda'an jechuudha. Ameerikaan biyya gartee waan tokko dura yaaddu waan taateef namoota barumsa qabu namoota gahaa guddaa waan qabaniif even biyya isaanii yoo lollillee yoo ka'e ja'anii yoo wanni kanaa dhuftellee ka'anii waan akka bobaa gaazaa yookiin oil kan waggaa hanga tokkoof isaan ceesisu faadha kuufatanii kaa'an jechuudha. Even namoonni gorsi tokko kan jiru rakkoo amma deemaa jirtu kanaaf waan non-perishable foods nyaatan banne yeroo dheeraa turuu danda'u. Yoo gartee dhukkubni kun mana nama seenu ta'e akka namni sanii jecha gabbee nama kaan hin faalleef bitadhaatii ol kaayyadhaa yookiin jabeeffadhaa fa'aa jedhanii akkasitti gorsaa turanii. Karaa diinagdeetiin shalagamuu hin danda'u jechuu barbaadeeti. San qofaa miti nutilleen International Oromo Health Professional Associationiin barana konferansii waggaadhaa Atlaantatti qopheessaa turre baatii itti aantu Ebla 11-12 sanillee ammaaf dirqamnee dhaabnee jirra. Ammaas American College of Physician ACP Internal Medicine Conference nama kumni 3-4 irraa hirmaatu kan Los Angeles Californiatti barana gaggeessuuf karoorfate sanillee isaanis ammaaf dhaabanii jiran. Nuti amma gartee qabne hanga yeroo wanni kun achi dabree waan kana bira rabbi nu dabarsee gaafa mijjuun dhuftee uummata keenyatti ni ibsina. Wanniin karaa diinagdeetiin waan laafaa miti. Wanni biraa
miidhaa guddaa qabaatu kan namni dagachuu hin qabne keessattuu biyya guddatan keessatti influenzaan waggaatti nama 20,045 galaafata. Influenza kunis vaayirasii kophaati. Akkuma koronaa vaayirasiin community acquired corona virus maal godha diifafoo nama kaasa. Influenzaan kunis waggaa waggaatti keessattuu baatii sanaa badheessaatii fi gannaa late fall and winter months nama faala nama guddaa keessattummaas nama dhukkuba waaroo qabu chronic health conditions namoota gartee dhukkuba akka sukkareetii fi hypertension kidney problem rakkoo kalleedha COPD rakkoo sombaa tokko jira COPD kajaaniin chronic obstructive pulmonary disease asmii faa nama qabu hedduu galaafata. Kana jechuun maali? Kun talaalliin qabu jenne influenzaan immoo talaallii ni qaba. Talaalliin isaa dhibbatti illee nama eeguu baatu yoo influenzaan si qaballee akkasirran turre dhibkaan isaa akkasirraa salphatu akkammaas namatti hin dabarsineef nama gargaara. Sanillee asumaanii yaadachiisuu barbaadeeti. Eenyutu talaallii tan argata? Nama urmiin isaanii baatii 6 ol yommaas nama alerjiin qabne tu vaaksiin hoggaa talaallii namaa kan beektaa qaamni kee hundi fudhatu nama amma dura rakkoo irratti fidiyoo jiraate hundinuu akka fudhatu jaa. Namoonni ammaas amata 65 nimooniyaa vaaksiintu jira. Nimooniyaan kuni faalamuu sombaati. Keessattuu baakteeriyaa hedduu jira ka nama amata 65 kana gaaga'u. Nama ammaas umrii dhukkuba waaroo qabu. Nimooniyaa vaaksiiniin kuni gosa hedduu jira. PCV 13 jaaniini nama amata 65tiif kannanii. Ammaas PCV 23 jira. Kun hundinuu biyya dagaagde tana keessatti urmiidhaa fi waan laalanii kannaniif jira. Hundumattuu kana fakkaata namni feeguudhaafis asxaansaatiis waan influenzaa kanallee akkan irraanfanne maayirratti. Umarratti uummanni yaadachuu qaba kan jettan ka'aati gaaffii deebii keenya xumurra. Kan namni keenya yaadachuu qabu vaayirasii daran dafee nama gartee weeraru sodaadha. Sodaan wooma jiraati. Namni waan hin beekne ni sodaata. Namni waan nama gaagaa ni sodaata. Sun wooma jiraati. Immoo sodaan akka gartee gaagaama nutti hin taane sodaa tana irra caaluudhaan barumsa. Knowledge is power. Barumsa asitti dhadhageenya kanallee namaaf dabarsu. Maal baranii har'a? Faranjiin maal jetti? An ounce of prevention is better than a pound of cure. If eeggannoon dhukkuba tokko ofirraa ittisuun eega dhukkuba saniin qabamte waan sirraa mancaasaa argachuurra harka meeqarra caalaa jira. Kanaafuu if eeggannoodhaaf ta duraati yoo wanni kun akkuma bal'achaa deemutti akka waan kanaaf hin qabamne if ittisuu yoo qabaman immoo akka namarratti hin dabarsine if eeguu. Biyya tana keessa amma beektaa namni hoggaa waan akkanaa qabame mana hakimaatti fiiga. Amma osoon ceenee gartee emergency room gola mana sardammii osoon dhahine dura bilbilaniillee himu waan akkanaatiin qabaa dhifka akkanaan irratti argamee jaanii yoo himan there is something called virtual visit. Virtual visit jechuun kompeterumaan asxaa isin qabdan himattanii hospitaalleen tokko waan akkasii mamijjeessaa jiranii manatti illee akka namni yaalamu godhaa jiran. Kana keessa odeeffannoo adda addaa namaa kennamuu danda'a. Waan namni amma dura gartee hubannoo isaanii keessa hin galchin karaa kanaan mataa fi akkaataatti eewalan deebii immoo maatii fi hawaasa fi illee kan gaagaane gorsa tokko akka kennamuuf godhamuu danda'ama. Karaa kaaniin yoo gartee wanni namatti hammaatu taate gartee keessattuu hoggaa afurii nama ciccituu eegalee laayidaan duraan qabdu laayidaan ati qabdu sitti hammaattee dhabsuun sitti hammaattee maas jechiin si maruu jalqabde this is a sign of secondary bacterial infection. Bakteeriyaan vaayirasii kana boodaan dhufe akka reefu jenne dallee duraan nuti re'eef jaarre jiboonni wala'ee yoo cabse booda maaltu dhufe re'een dhuftee ooyiruu keessa seente waa balleessiti. So badii lammadaa sanfaaf irraa eeguuf akka gartee mana hakimaa mana taa'aa jechuu jira
at the same time asxaa immoo dirqamtanii mana hakimaatti dhayxaniis asumaan akka bartan dubbachaa jirra jechuudha. Kun yoggaa haxxifannuu waggaa qufaanuu aadeffannee akka gartee namatti hin dabarsine godhu namni gaa aadaadhaaf harkaan nagee wal gaafataa wal hammataa wal dhungataa ammaaf akka gartee nama karaarraa walitti dhuftan kanafaa namni waggaa ijaan laaltee namni kun vaayirasii kana qabamu qaba jettee beekuu hin dandeessu. Maaliif harka 80 ol namni waan kanaan qabamee irratti mul'atu yoo irra mul'attellee dhifkaan inni qabu xixiqqoodha. San qofaa miti vaayirasiin kun nama qabamee dhukkubatti jijjiiramuudhaaf maal ta'a onkorrii qaba. Onkorrii jechuun incubation period akkuma namni gartee buna tokko muka bunaarraa guuree ol kaaya. Waggaa ol kaayu hanga gartee buna kanattiin irratti tursiistuu qabaa jechuudha. Akkasuma kunis karaa biraatiin odeeffannoo bikkarraa argannullee beekuun hedduu barbaachisaadha. Yeroo silaa akkuma jennetti vaayirasii daran sodaa isaatu gola hunda seenaa. Odeeffannoon bikkarraa argannus murteessaadha. Nama amma biyya Ameerikaa keessa jiruuf keessattuu warra Minisootaatiif Minnesota Department of Health warra maanta karaa Washington jiruuf Washington State Department of Health afaan adda addaatiin odeeffannoo koronaa vaayirasii 2019 kana afaan adda addaatti geeddaranii jira kaanii jiranii afaan Oromootiin illee akka jira nuukaan warri naannoo warri Siyaatil jiru akka dhiibbaa godhu karaa Minisootaatiin illee nutis irratti hojjennee Dr.Obsaa waan kana irratti hojjechaa jira. Yoo inni barreeffama kana kan xumur taate bikka barbaachisu hundattuu akka harcaa'u Facebook karaa Oromoo Communitytiin akka keenyu karaa dhaabbata fayyaa keenyaatiin akka keenyu odeeffannoo gartee namni waa hubatu kaa'u akka irraa argataniin kana dubbachaa jira. Yoo namni ammaas kan imaltaa'u ta'e Center for Disease and Preventioniin biyyoota amma levelii kannaniif sadarkaa kannaniif tokkoffaa lammaffaa jedhanii kalariidhaan kannaniif biyya gonkumayyuun akkan seenne namaaf nama gorsanii jira. Kammoo if eeggannoon dhaqanii jira. Keessattuu ammaas nama gartee dirqama qabu jira. Ta'aati fakkeenyaaf aangawaa mootummaa ta'uu dandeessaa takka ammoo ogeeyyii fayyaa kammoo biyya saniif ramadame ta'uu mala. Kana hundaa'u CDC seentanii waan jechuun kun ammaas talaalli reefu dubbanne san talaalli akkamiitu barbaachisaa kajoo Center for Disease Control and Prevention seenuu danda'anii. Kun ammaas dhaaba idil addunyaa World Health Organizationiin maalii karaa Itoophiyaatiinis gartee karaa mootummaan Itoophiyaatiis karaa marsaa intarneetii isaaniitiin maal maxxansaa jiranii dhaabbanni fayyaa haakima Itoophiyaa keessa jiruu fi kan Oromiyaa Physician Associationiin madda odeeffannoo kanaaf jala faana yoo bu'an barbaachisaadha jenna. Namni beektee ammaan tana karaa masgidaatiin yeroo dhuma torbaanii yeroo jimmataa namni jummaadha dhaqaa yoommoo wanni kun kan hammaattu taate bika akkasiisan irraa eeguu danda'an mana salaatu keessattuu namni dhifkaa qabu akka ichi dhaqee namatti hin dabarsine maaliifi namni kun rabbumaan na eega jee dhaqaa dura if eeguu qabdaa rabbiin dirqama san sikkannee jira. Hajjii namni hajjii faa dhaqaa ammaan tana soomana booda amma umraa kajaamu jira kun hajjii jira hajjiin baatiin soomanaa dhuftee karaa Arafaatti hoggaachi deemtu ji'a lama booda jechuudha. Hajjiidhaan bara nama warri Saawudiidhaan cufee jira. Hoggaa wanni kanaa jirtu dirqamni hin jiru. Maaliifi eegumsi ilmi namaa hedduu barbaachisaa waan ta'eef kana hundaa'u jara hordofaniif eeguun barbaachisaadhaan jira. Yoo gaafii qabaattan karaa OBN'tiin karaa dhaaba keenyaatiin International Oromo Health Professional Association biyya keessa immoo karaa mootummaatiin gaafachuu dandeessanii namni Minisootaa keessa jiru Minnesota Department of Health bilbila isaanii websaayitii irraa argachuu dandeessanii bilbila ibsa barbaanne jaadha haguma maqaa keenyaan gaafannu wanni kun yeroo ammaan tanaa keessatti irra guddina beektaa sometimes uummanni keenya biyya Minnesota tana keessa nuti hedduudhaan mul'ata hin qabnu because we don't make any noise dhufneetu integrate taana jechuudha. Sabni biraa kun barumsaanii ulaa hunda keessa jira kun immoo gartee waan hoggaa haasawni isaanii gabbee dubbataniif wanni isaanii dhageettii qabdi akka karaa saniin wanna jennu jennaa jabaadhaa rabbiin waa eegu waan baranne tanarraayis warra gartee waliif dabarsu rabbiin waa godhu jaa galatooma.
Dr.Obsaa Hassan istiidiyoo OBN International argamtanii marii bal'aa yookaan immoo ibsa bal'aa hawaasa keenyaaf kennitaniif hedduu galatooma. Sinilleen fayyaada. Egaan daawwattoota keenya mariin Dr.Obsaa Hassan waliin dhimma vaayirasii koronaa irratti gaggeessaa turre asuma xumurree jirra. Marii kanarraa barumsa hedduu barattu jennee abdannaa gama keenyaan xumurreerra nagaatti.